the mother. Haadha ciniinsuu jirtu takkaaf gargaarsa taasifamuufii qabu ilaalla. Koorsii MCH'ti. First we see about definition of labor, cause of labor, sign of labor. Hiika ciniinsuu jechuun tun maali? Ka'umsi isaa hoo maali? Mallattoon isaa hoo maali waan jiru ilaalla. Normal laborii ilaalla ciniinsuu nagayaa. Labor jechuun maali? It is described as the process by which the fetus, placenta and the membrane are expelled through the birth canal. Adeemsa fitasiin takkaamoo micireen ilmoo garaa keessatti uumamte suni akkasumas placenta yookaan hobbaatiin and membrane akkasumas wantoonni isii wajjin jiran suni expelled through the birth canal karaa namni ittiin da'u kanaan adeemsa inni itti ba'u kanaatu laborii jedhama. Ulfi garaa keessa jiru sun karaa inni ittiin dhalatu san. Normal labor occur at term. Ciniinsuun nagayaa yeroo termii jechuun yeroo ilmoon dahiinsa geesse, yeroo ilmoon dhalachuu geesse, yeroo san gaggeeffamu. And it is spontaneous in onset. Eegalli isaatiis spontaneous jechuun kan tartiibaan dhawaataan deemu. With the fetus is presenting with the vertex. Karaan ilmoon dura gadiin baatu, karaan dura mul'atu vertexidha. Vertex jechuun walakkaa mataadhaa jechuudha. Walakkaa mataa rifeensa qabu kana walakkaa isaatiin yeroo qabu dura dhuftu vertexidhaan dhufte jedhama. Kanaafuu normal labor jechuudhaaf ciniinsuun tuni tana gayaati jechuudhaaf ulaagaa tana guutuu qabdi. The process should be completed with acceptable time within 24 hours vaginally. Normal laboridha jechuudhaaf adeemsi kun processiin kun kan itti xumuramu sa'aatii 24 keessatti yookaan jalaan deessu taate. And with no complications arise. Rakkoon kana booda yoo dhufuu baate yeroo san normal labor jedhaniin. Cause of the onset of labor. Ciniinsuu tana eegaliinsa isaa wanni sababa ta'u maali? Wantoonni sababa ta'an hedduu jira. Tokkoffaan hormoonaalii. Hormoonii, biochemical and mechanical changes that occur around the term may trigger labor. Yeroo ilmoon umriinsii ol deemtee 37 ol kutte yeroo termii jechuudha. Yeroo san jijjiiramoota jiruutu ciniinsuun tun akka haatu taasisa. San keessaa tokko hormoonii. Hormooniin yeroo san gallakkifamu release of oxytocin. Hormoonii oxytocin jedhamu gadhiifamuun ciniinsuun akka eegaltu taasisa. And also altered estrogen progesterone ratio. Ratioon yookaan hammi estroogeniidhaatii fi progesterooniidhaa hormoonii kanaa ni jijjiirama. Kabiraa biochemical yeroo jennu prostaglandinii kanaatitu keemikaala kanaa gadhiifama. Yeroo kana ciniinsuun eegalti prostaglandinii. Kabiraa makaanikaali. Makaanikaal jechuun dhiibbaa gara alaatirraa pressure from the presenting part karaa mataan mucaa haga xaanu kuni gadaamisa kana gadhiibuurraa kan ka'e ciniinsuun eegalti. And also overstretch of uterus. Uterusiin garmalee dhifamuurraa ciniinsuun eegalti. Qabachuu dadhabee narraa baasi jedha. Yeroo san onset of laborii kooliinsaa kana. Now let us see differentiation between true and false labor construction. Contraction takkaammoo kottoonfannaa ciniinsuu dhugaatii fi tasobaa mi'aa ilaallu garaagarummaa isaa. False contractioniin ciniinsuun sobaa bakka takka takkatti laf jalee jedhaniin begin and remain irregular. Ni eegala contractioniin isaa wal fakkaataadhaa miti irregularidha. Garuu true contractioniin isiin ka dhugaadhaa suni begin irregularly but become regular and predictable. Jalqaba yeroo eegalu xiqqoon eegaleeti achii booda wal fakkaataa tahaa deema. Felt first abdominally
and remain confined to abdomen. False contraction jalqaba isarraa eegaltii feel abdominal garaa kanaatu dura walitti hacuucuu eegala. And remain confined to the abdomen. Karaa biraatti hin deemu garuma kanarra dhaabbata. Achumaatu walitti qaba jechuudha. Garuu true contractionidha. Fail first in lower back. Dugda kana gara duubaatiitu dhukkubbii eegala and sweep around to the abdomen in the wave. Akka dambaliitti gara garaa kana gamana deemti jechuudha. Dugdarraa eegaltee. False contraction often disappear with ambulation. Yoo deddeemte irraa dhabamti. Irraa baddi. Garuu true contraction continue no matter what human level of activity. Sochii feete gootullee irraan battu. Isin dhugaadhaa sun. False contraction yoo ilaalle do not increase in duration, frequency or intensity. Hangi isiin irra turtus hin dheeratu, hangi isiin itti deddeebitullee hin jijjiiramu. Garuu true contraction increase in duration, hangi isiin irra turtu ni dheerata, ni dabalaa deema. Frequency isaatii fi ciminni isaallee dabalaa deema. False contraction do not achieve cervical dilatation. Cervixiin hin banamu. Isi sobaa san cinimmuu sobaa. Garuu true contraction achieve cervical dilatation. Hoggaa contraction kun eegale cervix illee waliin banama. Garaagarummaan isaa kana. Now let us see stage of labor. Cinimmuun gaa sadarkaa qabdi. Sadarkaa isii tana laalla. It has 4 stages. Sadarkaalee gurguddoo 4 qabdi. This stage as described as yeroo sadarkaa tana ibsinu first stage, second stage, third and fourth jennaan. First stage of labor yoom eegalti? It is begin with regular rhythmic contraction and it is complete when cervix is fully dilated. Yeroo jalqaba contractioning gadaamisaa eegalurraa ka'eeti yeroon inni kun xumuramu yeroo cervixiin guutuutti seentimeetira 10 bal'atee yeroo san first stagein xumuramti. Eegalli isaa contractionii irraa xumurri isaa immoo yeroo cervixiin guutuu baname. Second stagein yeroo tam eegala. Yeroo firstiin dhaabbaterraa ka'a. It is begin when cervix is fully dilated. Yeroo cervixiin guutuu baname eegaleeti. It is completed when the baby is completely born. Yeroo daa'imni dhalate yeroo san xumurama. Second stagein. Third stagein yeroo tam eegala. Begin when delivery of baby. Yeroo mucaan gabbaa'e yeroo daa'imni sun dhalate irraa kaasee end with delivery of placenta. Yeroo hobbaatiinis jala baate yeroo san xumurama. It also involve control of bleeding. Dhiiga dhaabuu yeroo san keessa jirtullee ni haammata. Third stagein. Fourth stagein. Yeroon fourth stage jennuun 1 to 2 hours after placental expulsion. Eega hobbaatiin baatee sa'aatii takka hanga sa'aatii 2 sa'aatii jirtu santu fourth stage jedhama. Fourth stage jechuun kana. Now let us see management of first stage of labor. Dubartii cinimmuu sadarkaa takkaffaarra jirtu akkamitti manage goonu? Jalqaba admission criteria jira. Ulaagaa ittiin dubartiin tun ciisuu qabdi moo hin qabdutti jennu. Admission criteriaan high risk mother should be admitted with the diagnosis of latent or active phase of labor. Contractionin eegallaan dubartiin high riskii ta'an. Warreen high riskii ta'an warreen akkamiin fuuldura jirtiin ilaalla. Dubartoonni akkasii suni ciisuu qaban. Admit ta'uu qaban. Tokko. Kan biraa mother with ruptured membrane. Dubartiin bishaan garbaa irraa dhohan. Bishaan irraa dhohanii should be admitted irrespective of stage of labor. Stage feete keessallee yoo jiraatte siree da'umsaa sanarra ciisuu qabdi. Kan biraa low risk and intact membrane. Low risk warreen jedhaniin warreen rakkoo hin qabne akkasumas membranein bishaan garbaa hin dhohin intact membrane. Admit in active phase when cervix is greater than or equal to dilated 4 cm. Yeroo cervixiin isaanii seentimeetira 4 ol bal'atee ciisuu qaban isaan kun. Admission criteriaan isa kana.
Yeroo admit gootu during admission yeroo ciibtu tana warm and friendly acceptance yeroo qeebaltiin ati qeebaltu suni yeroo ati simannaan ati gootuuf warm and friendly ta'uu qaba. Oowwaadhaa fi hani akka nama kanaan dura beekuu ta'uu qaba. San booda assess general condition of mother and fetus yeroo tana assessment gaggeessitu. Haala daa'imaatii fi haala haadha sanii. Including assessment of whether delivery is imminent or not. Dahumsa kana ni dandeessi moo hin dandeessu. And to act accordingly. Akkasumas sirriitti taasifamuu akka qabu. Illee assess goota. Appropriate history taking goota. Seenaa sirriitti irraa fuutaa. Physical examinationis qorannaa qaamaa. And laboratory investigation as indicated akka barbaachisummaa isaatti qorannaa laboratory illee goota. Management of first stage of labor nageenyummaa haadha tanaa mirkaneeffachuudhaaf dubartii sadarkaa isteejii tokkoffaa keessa jirtu for maternal well-being monitoring jalqaba vital sign ilaalta. Vital sign afran laaltu keessaa pulsii every 30 minutes ilaaluu qabda. Pulsii haadha sanii and also temperature and BP temperature and blood pressure every 4 hours saatii 4 ilaalta. Or more frequently if indicated yoo barbaachise sanii olillee saatii 4 sanii gaditti illee ilaaluu dandeessa. Kabraa maternal position haadha san position godhu. Yeroo position gootu avoid supine position duudaan ciisuu hin qabdu haati sun. Supine positionii ciisuu hin qabdu. Can assume any position comfortable. Wanni ati xiyyeeffannaa keessa galchitu any position comfortable to her. Akkaataa isii mijaa'e akkasitti kaciiftu. Unless contraindicated yoo dhorkamuu baate akka isii mijatetti kaciiftu ajajja. Should not be confined to bed unless contraindicated. Sireedhaa ala ciisuu sireedhaa ala ciisuu ni hayyamtaa fi yoo dhorkamuu baate siree alaas akka ciiftu yoo fedhe. Positioning kana nutrition haala nyaataatiin wal qabatee dubartii first stage of labor keessa jirtu in general avoid oral intake of solid food nyaata jajjabaa nyaachuu dhorkita. Consider fluid diet nyaata lallaafaa nyaata dhangala'aa ta'e nyaachuu qabdi. As a source of water and energy nyaata dhangala'aa kana wanni nyaachiftuuf madda bishaaniitii fi akkasumas anniisaa illee akka qabaattu nyaata godhu. Those mothers staying longer before delivery dubartoota osoo hin teenyeen dura sa'aatii dheertuu turaniif nyaata dhangala'aa akka nyaattu ajajja. Kabraa pain management dhukkubbii tana gaa dhukkubbii isi jirtu tana manage godhuudhaaf stimulating certain point on lower back to relieve pain. Shoshokuumamuu qabdi. Stimulate ta'uu qaba qaamni isii kun qaqqabatanii shoshokuumuu qaban. Duuda kana gara gadii dhukkubbii tanarraa wayyeessuudhaaf. San maleedhaas dawaalee farra dhukkubbiidhaa kanneen akka opioidiidhaa fa'a. Petidine, morphine, butarfaanol, fentanyl. Whenever one use opioid during labor, one should be prepared to treat neonatal respiratory distress. Bakka kana gaabakki ijoon yoonii fi haadha tana yeroo dhukkubbii tana manage gootu dawaalee opioidiidhaa ka fayyadamtu taate daa'ima sanirra rakkoon fiduu waan danda'uuf saniif qopheessuu qabda. Daa'ima irra rakkoo akkam fidaa? Neonatal respiratory depression faa fida. Depressionii hafuura baafachuu dadhabsiisuu danda'a daa'ima sana. Which include amma gaawwanniitiif qopheessitu maali? Ventilation faa qilleensa, oxygenation, gentle stimulation and Judas use of opioid antagonist. Dawaalee farra
Oppoidii kataan naaloksiin faa qopheeffachuu qabda. Haadha tanaaf oppoidii yoo kennite dhukkubbii irraa qaabuuf. Daa'imni yeroo gabbuute wantoonni kun godhamuufii qaba jechuu hafuura baafachuu waan hin dandeenyeef sababa sanirraa kanaafuu oppoid antaagonistii qopheeffachuu qabda. Pain controlii keessaa Petidinii 50 mg IM start in active first stage of labor jalqaba Petidinii miligiraama 50 IM dhaan yeroo takka dirtaaf yeroo first stage of laborii active keessa jirtu. San booda repeat 50 mg IM start after 4 hours if no adequate pain relief is gained. Yoo dhukkubbii hanga sanitti irraa dhaabbachuu baatte amma sa'aatii 4 booda miligiraama 50 akkasii IM dhaan kennitaaf. Avoid administering Petidine late in labor as it may cause neonatal depression. Amma sadarkaa aktiivii keessatti malee leetii keessatti kennuu hin dhorka. Maaliif eega sarviksiin seentimeetira 4 ol kuttee hin kennaniif. Maal fiduu danda'a inni kuni respiratory depressionii fida. Other drug can be used if available. Dawaaleen biraalleen fayyadamuu dandeenya yoo jiraate. Kabira epidural anesthesia. Epidural anesthesia jechuun anesthesia asii gad hadoochuu jechuu dugda kanaan. Nitrous oxide faa kun egaa gaaziidhaati kun jeneraaliidha. Dugda kanaan asii gad karaa isin deebisuun kana hadoochuu. Kabira nitrous oxide kun ka funyaaniin faana makka kennanii kun general anesthesia. Self-administered mixture of 50% nitrous oxide and oxygen. Oxygenidhaan wajjin waliin makaniiti nitrous oxide percentage 50 qilleensaan kennaniif. For fetal well-being monitoring. Amma gaa haadha nageenyummaa haadhaatiif reefu sangoone ka daa'imaa san eeguudhaaf wani nuti hordofuu qabnu tokko fetal heartbeat. Dhaawannaa onnee ka daa'ima sanii. Count fetal heart rate. Fetal heart rate dhaawannaa onnee ka daa'ima sanii lakkaa'uu qabna. Maal fayyadamnee using pinard stethoscopy. Stethoscopy daa'imaa san stethoscopy jechuudha. San fayyadamnee lakkaa'uu qabna. Auscultate immediately after contraction for 1 minute. Immediately auscultate immediately after contraction for 1 minute. Daqiiqaa tokko guutuudhaaf lakkaa'uu qabna yeroo lakkoofnu kana. Eega contractioniidhaatii booda. Contractioniin tun eegalee dhaabbatarraa. Every 30 minutes for low risk. Fetal heartbeat tana lakkaa'uun daqiiqaa 30 warreen rakkoo hin qabneef daqiiqaa 30 lakkoofna. Garuu for high risk every 15 minutes. Daqiiqaa 15 dhaawannaa onnee ta daa'imaa san lakkoofna. Warreen high riskiidhaa kan ammas continuous electronic fetal heart rate monitoring meeshaa fayyadamna. Continuously external or internal meeshaadhaan lakkoofna kana. ECGdhaan meeshaa fetal heart rate daa'imaa lakkaa'u. Inni itti aanu assess status of liquor. Waan irraa yaa'e san bishaan garbaa hadhoo'e san for assess for meconium. Meconiumii ni qabu moo qabu? Meconium jechuun qorfa yookaan immoo sagaraa daa'imaa ta jalqabaa san. Saniitu meconium jedhama. Grade of meconium ni ilaalla. Akkamitti dabeeyna amma daa'imni takka yoo ukkaamamtee jiraatte garaa san keessatti gadaamisa keessatti sagaraan irraa baati. Sagaraan irraa baatu sun bishaan san keessa makamti. Bishaan sanii wajji gabbaati. Kanaaf yooniif bishaan sun kiliirii ta'an qulqulluu yoo ta'an meconiumiin keessa hin jirtu. Grade 1 kan jennuun yookaan akkamii? Good volume of liquor lightly meconium stained. Bishaan sun qabeen isaa jiddu galeessa gaariidha. Garuu meconium stain hangee halluu sagaraan sun jijjiirte
waa xiqqoo jijjiirtee jirti. Kana grade 1 jaaniin. Grade 2 kan jennuun reasonable volume with heavy suspension of meconium. Sagaraan sirriitti itti laaqamtee jirti. Keessatti makamtee jirti baay'inaan. Kuni grade 2 jaan. Grade 3 kan jaaniin thick meconium which is undiluted. Meconiumii jajjabaa kan karaa dhangala'aatti hin jijjiiramin. Yoo sun jiraate grade 3 jaaniin. Amma grade 2 halluu bishaan saniitiitu jijjiirame malee dhangala'a. Garuu immoo grade 3 jajjabaadha. Furdaadha jechuudha. Kan biraa fetal acid base determination if available. Yoo jiraate asidummaadhaa fi beezummaa garaa san keessatti feetasiin sun irra jirtu laalu. Fetal acid base yoo ajajame. Kan biraa uterine contraction. Amma egaa kottoonfachuu gadameessaa tana monitor goona. Ni hordofna. Monitor the frequency every 10 minutes. Daqiiqaa 10 laalla. Duration isaa hanga inni irra turuu fi intensity isaa hanga jabeenya isaa of each contraction by palpation or tachydynamometer. Tachydynamometer jechuun meeshaa pressure san lakkaa'u. Yookaan immoo yoo meeshaa san qabaachuu baanne harkumaan qabanneeti hanga inni jabaatuu fi hanga inni irra turu laalla. 3 up to 5 contraction in 10 minutes. Daqiiqaa 10 gara haadhaa kana qabannee teenyaani contractioniin kun marsaa 3 hanga 5 yoo hatti deddeebi'u taate. Marsaan takkittiin contract gootu kun sakandii 40 irraa hanga 60 yoo irra ture it is normal. Normaalidha. Monitored every 1 hour. Sa'aatii takka guutuudhaaf hordofna. For latent phase and every 30 minutes for active phase. Yoo latent phase irra jiraate sadarkaa jalqabaa sanirra yoo jiraate inni biraa vaginal examination. Vaginal examination wanni goonuu fi hanga cervixiin sun bal'atte laalla. Rate of cervical dilation at least 1 centimeter per hour. Sa'aatitti seentimeetira tokko bal'achuu qaba. Kanaafuu vaginalii qubaan laalan. Akkanatti kaa'aniiti laalan jechuu hanga cervixiin sun bal'atte. Hanga isiin bal'achuu jirtu seentimeetira tokko. Quba habbaa lama. PV jechuu. Kan akkaataatti ilaalan yeroo biraatiin sitti hima. Vaginal examination is done to evaluate cervical dilatation. Amma gaawwanni vaginal examination wanni goonuuf hanga cervixiin sun bal'atte beekuudhaaf taakka. Kan biraa isteeshinii. Wanni gad deemaa sun bakka isiin geesse. Gadoo. Fetal position haala ilmoon sun itti taa'u jirtu. Fetal presentation waan dura gabbahu jira san mataan dhufte moo karaa miilaatiin immoo karaa duubaatiin dhufte. Pelvic advocacy. Pelvikiin kana keessaan gabbahuudhaaf pelvikii tana keessa ilmoon tun gabbahuu ni dandeessu. Status of liquor. Haala dhangala'aa as keessa gayyaa'uu kana kalara isaa beekuudhaaf. Moldingii. Hanga mataan mucaa sun wal gubbaa dabree jiru. Mataan ijoolleedhaa lafeensi walitti hin cufamne. Kanaafuu yeroo pelvikii kana keessaan gabbaatu mataan ijoollee kun walitti xiqqaata. Lafeen akkana wal gubbaa dabartee isa saniin moldingii jaaniin. And kaput. Kaput jechuun isa bakka lafee wal gubbaa dabartuun suni suucharii sana isa sana waggaa qaqqabattee ilaalte. Ni ilaalla. Partography irra ilaalla. Frequency of vaginal examination is hangam takka takkatti vaginal kana examine goon. It is every 4 hours. Sa'aatii 4 ilaalla. But can be repeated yeroon itti deddeebinee ilaallu after spontaneous rupture of membrane eega membranein sun
bishaan garbaa sun irraa dhohanii before giving analgesia farra dhukkubbiidhaa kennuufiin dura when there is abnormal fetal heart rate yoonii fi dhawannaan onnee akka daa'imaa sun abnormaalii ta'e and if symptoms are suggesting for second stage of labor to confirm diagnosis yoonii fi mallattoo isteejii tokkoffaa keessaa baate gara lammaffaatti tarkaanfatte haati tun jechuun garsiiftuu ka agarru taate. Okay. If symptoms are suggesting for second stage of labor yoo isteejii tokkoffaa keessaa baate lammaffaa seente jechuudha. Sarviksiin seentimeetira 10 bal'ate moo bal'anne ilaaluudhaaf jechuudha. Wantoota hanga kanaa fi itti deebinee ilaalla. Kan biraa aminotoomii. Aminotoomii jechuun aminootik fluudii kana yoo dhoohuu baate dhoosuu jechuudha. Can be done during one of vaginal examination. Yeroon bishaan garbaa kana irraa dhoofnu yeroo jalqabaa sanii gara. Yeroo jalqabaa ciniinsuu ta'uusaa adda baafanne yeroo san dhoofna. Delay aminotomy in case of severe low grade yoonii fi wanni daa'ima kana xiqqaa taate aminotomiin kun yeroo tamii bishaan garbaa san irraa dhoofna. Amma gaa yoo bishaan garbaa kun itti heddummaatan in case of waa'ee aminotomiidhaa aminootik fluudiidhaan wal qabatee nu fuuldura jirti. Bal'inaan laalla. Aminotomii kana dalaguudhaaf aseptic teeknikii fayyadamuu qabna. Kiliinii osoo hin ta'in isteeraayilii fayyadamneeti bishaan garbaa kaanii daa'ima qabee daa'imni keessa jiru sanii beeki. Aminootik fluudiin kun isa sanirraa dhoosuu jechuudha aminotomii jechuun. In a mother with well established labor ammaas dubartii ciniinsuun kun nagaya taate kan complication hin qabne. Head fixed in pelvis or cervix well applied to the presenting part. Akkasumas yoo mataan mucaadhaa kan sirriitti pelvikii keessa seenee jiraatu taate yookaan immoo cervix is well applied to presenting part kara gaxaanu kara gaddeemu jiru sanitti cervixiin yoo kan sirri qabee jiru taate yeroo san irraa dhoofu malee yookiin kaan gaddeemuu diddi yoo osoo bakka hin geenye irraa dhoofne. Kan biraa investigationiin godhamu qorannaaleen taasifamu kan maal faatu jira hematolojii fa'aa jira. Hematolojii dhiiga qorannaa dhiigaa taasisuu hematokiriitii fa'aa ilaalanii hemoogloobinii blood groupii haadha saniin ilaalanii hematokiriitii fi hemoogloobinii kana complete blood countii keessa jira. Inni biraa RH haadhaan ilaalanii cross matchii yoo tarii hanqinni dhiigaallee nu mudate gartuu dhiigasii beekuu qabna. Akkasumas cross matchii dhiiga isiin fudhachuu dandeessu wajjin ni goona. Urine analysis fincaan isiin ilaallaa. Prootiina isiin qabdu albuuminii pilaazmaa prootiinii dhiiga keessa kan jiru ni ilaalla. Shukkara isiin ilaalla. Kitan bodii caccabaan qaamaa yoo jiraatellee ni ilaalla kun laabiraatoorii investigationiidha. Diet during labor yeroo ciniinsuu jirtu nyaanni haati tokko nyaachuu qabdu nyaata akkam. In general encourage oral intake of fluid diet nyaata dhangala'aadhaa fudhadhu jenneen normaalii kana ajaju. Nyaanni suni akkam fa'aadhaa tea or juice fa'aa ta'uu danda'a. Dhugaatii fi waan akka shaayii fa'aa ta'uu danda'a. But not hard food. Kan waliigalaatti nyaata jajjabaa ta'uu hin qabu. Consider fluid diet as source of water and energy. Amma gaawwanni nuti nyaata kana jajjabaa irraa dhorkine dhangala'aa wanni goonuuf tokko madda akka bishaaniitti fayyadamu. Haadha san gargaara. Akkasumas akka madda anniisaatti. For mother staying longer before delivery warreen
osoo hin deenye dura yeroo dheeraa bakka san turan. For example, a small sip of is within the tea or water. Bishaan waa xiqqoo yookaan immoo shaayii mi'ooytuu small sip waa xiqqoon dhuguu qabdi. Akka hin dadhabne. Kan biraa avoid dehydration. Hanqinni dhangala'aa akka hin mudanne ittisuu qabna. Prolonged labour can present serious problem. Ciniinsuu yoo yeroo dheertuudhaaf irra turte rakkoolee hedduu fiduu dandeessi. If dehydration yoo ati takka hanqina yeroo ciniinsuu jirtu hanqina dhangala'aa kan mudatu taate give IV infusion 5% or 10% dextrose in water. 40% bishaan naqanii glucose in water jechuudha. Godhanii kennaniif. And also glucose 40% NST glucose naqanii IV dhaan kennaniif. Yooniif dehydration hin jiraate. Inni itti aanu paartoogiraafii. Paartoogiraafii jechuun maali? Paartoogiraafiin graphical record of observation made of women in labor. Giraafii dubartoota ciniinsuurra jiran ittiin to'achuudhaaf qopheeffamteetu paartoogiraafii jedhama. Paartoogiraafiin kun giraafii takka immoo chaartii tan irratti haala ciniinsuun kun keessa dabru jiru irratti hordofna. Normaaliidha moo abnormaalii sirriitti deemuu jira moo sirriitti deemuutti hin jiru itti hordofnuutu waraqaa santu paartoogiraafii jedhama. Isii tana WHO qopheesse. WHO paartoogiraafii jira. Pirinsipilli isaa maali? The paartoogiraaf should be started at active phase of first stage of labor. Active stage irratti eegaluu qabdi yeroonii fi ciniinsuun ishii sadarkaa tokkoffaarra. First stagein kun laatantiidhaa fi activii qabdi. Laatantii jechuun ciniinsuun itti kaatee seentimeetira 4 gadi. Yeroon ammoo paartoogiraafii irratti eegallu irra guutuu yeroon eegallu yeroo ishiin seentimeetira 4 ol bal'atte achii oli. During active phase, the rate of cervical dilation should not be slower than 1 centimeter per hour. Yeroo kana hangi sarviksiin bal'attuu jiddu galeessaan sa'atitti seentimeetira 1 gad ta'uu hin qabu jedha. Normaaliin seentimeetira 1 bal'achuu qabdi. Amma gaa paartoogiraafii jechuun waraqaa tana. Waraqaan tuni maal qabdi? Jalqaba neemii qabdi. Maqaa haadha sanii irra guutaa giraaviidaa hanga isiin number of delivery hanga isiin garaa qabaatte number of pregnancy giraavidaanii paaraa number of delivery hanga isiin deelte hospital number akkasumas date of admission guyyaa isiin tun itti ciifte time of admission kana qabdi. Rupture of membrane yeroo membranein itti irraa dhohe bishaan garbaasu yeroo itti dhohe sa'aatii isaa. Inni isiin tuni kutaa hedduu qabdi. Kutaan isii kuni ka jalqabaa karraa olaanu kuni fetal heart rate irra galmeessaa deemta. Yeroo safartetti fetal heart rate san irra guutaa deemta. Waraquma tanaa qaba. Kanaa gad hoggaa kutte amniotic fluid haala isaa irra guutaa deemta. Kan biraa mooldingii +1 jedhamu turre jira irra galmeessita. Inni alartiidhaa fi aakshin jiru kuni haala sarviksiidhaati. Sarviksii irratti galmeessaa deemta. Waraquma san irratti. Kan biraa ammaas hoggaa gad deemte haawariidhaa fi taayimii qaba. Yeroo kan biraa kontiraakshinii irra guutammaas hanga isiin kottoonfachuu jirtu. Oksitoosiinii yoo kenniteef ammaas ml kenniteef. Ammaas drop per minute drug given dawaa kennameef akkasumas IV fluid yoo kennameef irra guutaa. Palsii tahaadhaa fi BP haala asirra guutu. Kan biraa tempereechara isaa jala kana guutu. Inni biraa kan gadii tanaan jiru yuriinii keessa pirootiinii jira.
Asetoonii jira. Voolumii isaa hangami? Waraqaa tanaatu guututti paartoogiraafii jedhama. Kanarratti hordofta. Okay. Component of paartoogiraafii gaama waa 4 qaba. Patient information ni qaba. Gubbaa sanirratti. Fetal condition haala ilmoo sanii. Progress of labor. Adeemsa ciniinsuun tun keessa dabru jirtuu fi maternal condition haala haadha sanii of keessaa qaba. Wantoota gurguddoo 4 kana qaba. Patient information kan jennu name ni qaba. Maqaa, gravida, para, hospital number, date and the time of admission, yeroo itti dhufee fi guyyaa isaa, and the time of rupture the membrane. Membrane sun yeroo itti dhufe. Patient information kana. Fetal condition, this part of graph is used to monitor and assess fetal condition. Haala ilmoo dhalachuu jirtu san laaluudhaaf nu gargaara. Inni kun kutaa 3 qaba. Fetal heart rate ni qaba. Membrane and liquor waan dhangala'aa yaa'u sun ni qaba. Molding the fetal scalp hanga lafeen mataa mucaa sun wal gubbaa dabarte. Fetal condition waa 3 kanaan laalla. Fetal heart rate normally meeqaitu ta'uu qaba? 120 up to 160 beat per minute. Daqiiqatti 120 irraa hanga 160 jidduu ta'uu qaba. Yoo 160 ol kute tachycardia jedhaniin. If it is less than 120 bradycardia jedhaniin 120 gadi yoo kute bradycardia. If it is less than 100 severe bradycardia jedhaniin 100 gadi yoo kute bradycardia severe jennaan. Okay. Membrane and liquor yoggaa laallu waan achirra guunnuu jira. Yoo membrane sun intact taate kan dhoohii yoo taate I barreessina qubee I bakka membrane jettu san irratti. Ruptured membrane plus clear liquor yoo taate membrane dhoohee bishaan yaa'u sun qulqulluu yoo taate qubee C barreessina C clear jechuudha. Kabiraa ruptured membrane plus meconium stained liquor yoo taate kan meconium keessatti dabalame yoo taate M barreessina achirratti. Ruptured membrane plus blood stained yoo taate dhiigni keessa makame yoo taate qubee B barreessina. Ruptured membrane plus absent liquor membrane dhoohee bishaan kan jirre yoo taate qubee A barreessina. Paartoogiraafii san irratti. Wanni nuti barreessinu takkaa qubee I yookaas MBA isiin tun hiikkaan isiin qabdu tan. Absence jechuudha. Kabiraa molding of fetal skull. Fetal skull bone kun lafeen mataa mucaadhaa kun hanga wal gubbaa dabarte. San achirra kun molding is an important indication of how adequately the pelvic can accommodate the fetal head. Hanga lafeen pelvikii haadhaa tuni mataa mucaa kana if keessa gad dabarsuu dandeessu nu barsiisa. Moldingiin kun wal gubbaa dabruun kun. Isii tana yeroo goonnu separated bone sutures felt easily lafeen addaan jirti. Suchariin mucaadhaa bakka mataa mucaa walitti dhufuun hoggaa qubaan tuttuqni haa mul'attu yoo taate maal barreessina? 0 barreessina. Bone just touching each other yoo taate lafeen akka walitti dhiyaattee wal gubbaan dabarre garuu yoo akka wal tuyte waliin maxxantee jirtu yoo taate suchariin sun pilaasii barreessina. Pilaasii takka. Overlapping bone reducible lafeen akka xiqqishoo wal gubbaa dabarteeti ammoo hoggaa harkaan akka tuttuqnu if duuba deebi'uu dandeessu yoo taate hedduu wal gubbaachiin kun yoo taate pilaasii abbaa 2 barreessina. Severely overlapping bone non reducible sirriitti wal gubbaachi dabarte wal gubbaa gamana deebifne yoo jennellee tan deebine yoo taate pilaasii abbaa 3 barreessina.
Kun amma mooldingii bakka jettu sanirra wanni guunnu tana. Sadaffaan progress of labor. Wanni paartoogiraafii irra guunnu kana. Progress of laboriin adeemsa ciniinsuun kun keessa dabru jirtu kana. Descent of fetal head. Mataan mucaadhaa hanga gad deeme. Cervical dilation. Fetal position. Karaa ilmoon sun garagaltee jirtu. Uterine contraction hanga inni contract ta'uu jiru. Hanga gadaamisuun qottoonfachuu jiru. Duration isaa. Frequency hangam takka tura. Alert and action line wantoota hanga kanaatu progress of laborii jala jira. Inni afuraffaadhaa wanti jiru paartoogiraafii irratti maternal condition haala haadhaati. Haala haadhaa yeroo asas goonu pulse isaan ilaalla. Temperature, blood pressure, respiration kuni vital sign ilaalla. Kan biraa urine output fincaan hanga bahe. Kitaniin fincaan keessa ni jira. Protiniin ni jira hayyuu ni ilaalla. Achirra guunu. Using paartoogiraaf. Amma paartoogiraafii kana itti fayyadamuudhaaf mee haa ilaallu tokko tokkotti. Paartoogiraafii beekuun barbaachisaadhaa beekee deliverii geggeessuudhaaf dubartii takka ciniinfachuu jirtu deessisuudhaaf paartoogiraafii beekuun bu'uura. Patient information jalqabarra kan guutamu suni name, gravida, para, hospital number, date and the time of admission, time of ruptured membrane irra guutama. Fetal heart rate record every half hour. Daqiiqaa 30 waraqaa sanirra barraa'aa deema. Qabadhu. Daqiiqaa 30 fetal heart rate waggaa dhageeffatte achirra guutaa deemta. Sanbooda ishii tana waliin laaluu deemta dabaluu jirti moo irrachuu jirti. Kan biraa amniotic fluid record the color at every vaginal examination. Yeroo vaginal examination goote hunda waa'ee amniotic fluid san achirra galmeessita. Akkam jettee Ayin membrane intact jechuudha. Yoo qubee I barreessite. C yoo barreessite immoo membrane dhoohee jira. Fluidiin sun qulqulluu jechuudha. Clear fluid. M yoo barreessite meconium stained yoo meconium ka keessa jiraatu taate. Yoo dhiigni ka keessa jiraatu taate immoo blood stained yoo taate B barreessita. Bakka amniotic fluid jettu sanirratti yeroo vaginal examination geggeessitu hunda qubee tana barreessita. Kan biraa molding yogguu barreessitu lakkoofsa tokko suturies opposed. Amma suturiin yoo kan lafeen akka waltu hidhee jirtu taate lakkoofsa tokko barraa'u. Suture overlapped but reducible. Lafeen xiqqishoo wal gubbaa dabarte garuu immoo waggaa qubaan akka qaqqabatte idduuba deebiti. Lakkoofsa lama barraa'u. Sirii suture overlapped non reducible. Wal gubbaa dabarte qubaanillee waggaa tuttuqxee gamana deebitee bakka isin deebine yoo taate lakkoofsa 3 barraa'u achirratti. Kan biraa cervical dilatation hanga cervixiin banamuu jirtu. Assess at every vaginal examination yeroo vaginal examine gootu hunda hanga cervixiin bal'attees ilaalteeti mark with cross X xaarra keessa hanga isin geesse X irra kaayaa deemta. Amma sarara lamaa jira gaa bakka sanirra. Sararri lamaan jiru alert line fi action line jira. Alert line start at 4 cm of cervical dilation to the point of expected full dilation at rate of 1 cm per hour. Isii sanirra yeroo laaltu yeroo cervixiin seentimeetira 4 bal'atte irraa kaasee hanga cervixiin guutuu bal'achuu irratti achi dhaabbata inni kun. Alert line kun reetiin isaa hanga sa'aatitti seentimeetira tokko bal'achuudha. Saniin kaayame. Action line parallel and 4 hours to the right of alert line. Amma tun turtee yoo eegaltu taate jechuudha. Amma parallel action line kun alert line sanii wajjin parallel irraa gad jira. Waraqaa paartoogiraafiidhaa yoo sirrii ilaalte irraa gad jira. Akkasumas sa'aatii 4 irraa achi fagaata.
Sa'aatii bakki inni taayimii irraa olee galu sun sa'aatii 4 booda. Kontiraakshinii kana yeroo guuttu chart every half hour walakkaa daqiiqaa 30 galmeessaa deemta. Akkami galmeessita? Akkamiin ilaalta? Palpate mother abdomen garaa haadhaa san qabatteeti number of contraction in 10 minutes and their duration in second. Kontiraakshinii daqiiqaa 10 keessatti daqiiqaa 10f qabdee teesseenii daqiiqaa 10 kana keessatti hangam takka deebi'ee inni faraqaa takka yeroo dhufe hangam takkaaf walitti dhaabbatee kottoonfatee gadhiisa sallaaftu. Hangam takkaaf irra tura dureeshinii isaa. Less than 20 second yoo taate mild contraction piloted by dot. Qubee mallattoon ati achirra fayyadamtu tuqaa fayyadamta. Tuqaa achirra guutu. Yoo sakandii 20 gad karra turu yoo taate taakka. Sakandii 20 hanga 40 ka duru yoo taate moderate contractionidha. Sarara guuta laayinii. Yoo 40 ol taate immoo sarara furdaa guuta booldii. Sarara sirri mul'atu. Booldii sirri guuta. Amma mallattoo sadiin tanaan agarsiisa. Yoo tuqaa goote sakandii 20 gad irra turu jechuudha. Yoo 20 fi 40 jidduu taate sarara guuta. Sarara qal'aa. Yoo 40 ol taate immoo booldii laayinii guuta. Sarara sirri mul'atu. Kabiraa oksitooksiin. Oksitooksiinii record the amount per volume IV fluid in drop per minute every 30 minutes when used. Yeroo fayyadamte hanga qabee dhangala'aa kenniteef san oksitooksiinii dhangala'aa dabaltee waliin kenniteef sanii fluidii wajji kenniteef san drop per minute isaa ni rakkooyta. Oksitooksiin hanga kenniteef yoo fayyadamte. Kabiraa drug given record any additional drug given. Dawaalee dabalataan kennameef hunda galmeessuu qabda. Bakka irraa gadiisan irratti. Dawaa kenniteef miligiraama isaatii wajjin. Kabiraa hoggaachiin gad deemte tempereechara dhufta. Tempereechara kana record every 2 hours. Sa'aatii 2-2tti galmeessaa deemta. Pulsii hoo pulsii haadhaa record every 30 minutes and mark with dot. Dootii irra guuta bakka inni irra jiru san. Dootii kan irra keessa tuqaa jechuudha. Blood pressure hoo blood pressure record every 4 hours and mark with arrow. Wanni mallattoon ati fayyadamtu xiyyaa fayyadamta. Xiyyaa irra keessa. Xiyyaan kun garri olaanu saastoolikii bakka itti dhaabbattu. Bakka gad aantu immoo diyaastoolikii bakka itti dhaabbattu. Xiyyaa fayyadamtee. Hoggaachiin gakkuutte protein acetone in the volume record every time urine is passed. Yeroo isiin fincaante hunda ni galmeessita. Hangasii proteinii keessa jira. Acetoniin oo keessa ni jira. Ketamboodiin ni galma. Maali faayidaan paartogiraafiidhaa kun? Gabaabsitee faayidaan isaa prevention of prolonged labor. Ciniinsuu irra turuu dhorkuudhaaf. Akkasumas avoid unnecessary use of augmentation. Dawaalee ciniinsuu yeroo ciniinsuudhaaf fayyadaman. Augmentation jechuun ciniinsuu tan ittiin jabeessuudhaaf kan fayyadaman sani isa san garmalee fayyadamuu dhorkuudhaaf. Amma gaa paartoogiraafii haasa'uu jirru isii tana. Paartoogiraafii kanarra wanni nuti ni goona jenne tajalqabaa eega maqaa information eega guunnee booda feetaal ertibiitii lakkaawaa deemna jechuudha. Yeroo lakkooyne dootii gooneeti wal qabsiisaa deemna jechuudha. Faraqaa sa'aatii tana waggaa lakkooyne as nuu dhufe faraqaa taan achi booda xiyyaa kan sararaan wal qabsiisaa akkanatti deemna sararri kun. Yeroo amnootik fluudii fi mooldiingii waggaa laallu amnootik fluudii irratti maal laalla jenne kun kiliiriif. Kun amma asirratti kiliirii godhuu jira hundi isaa kiliirii.
Hoggaa gad deeme sarviksii alarti laayinii irratti yeroo seentimeetira 4 bal'atte irraa kaafna jenne. Asirraa ka'ee kuni akkanatti deemu jira. Kabiraa pirezentingi paartii hanga inni hanga mataan fiil ta'u jiru asiin akkana gaduu oofu jira. Hanga guutuu mul'achuu didutti. Hoggaa asiin gad deeme kontiraakshinii. Kontiraakshinii paarteen miniiti. Daqiiqaa 10tti hanga inni kontiraaktii ta'u jiru sarara gurraachi humsani. Yeroo asiin akkana gad deemte oksitooksiinii hanga fayyadamte asii goota. Dirooppii per miniitii. Asiin yoggaa kana bira gad kutte diraagii fayyadamte miligiraama isaa as keessa guutta. Bakka banaa tanatti. Yeroo san bira gad kutte feetaal maaternaal vaayitaal saayinii. Paalsii dootii goota jenne. Kabiraa BP xiyyaa kana fayyadamta. Xiyyaan kun karri olaanu siyaastolikiidha. Maddiin gadii tun ammoo diyaastolikii. Amma fakkeenyaaf haati tun asitti 80,010 jechuudha. 80,010. Xiyyaan kun karri olaanu 110 irra dhaabbatee ka gadii immoo 80 irra dhaabbate. Kun asiin hoggaa gad deeme teempireechara. Teempireechara as jala galmeessaa deema. 36, 37 jechaa akkasii deema. Gadii tana yuuriinii. Yuuriinii kana bakka pirootiinii jiru kana daash godhe. Pirootiinan qabu. Bakka kitaniidhaa tanaas daash godhee uumaa keessan jiran. Voolumii isaa asitti 200, asitti 150 hanga inni bahe. ml hanga bahe achirra galmeessaa deemaa jechuudha. Waa'een paartogiraafiidha. Kana fakkaata. Kaardinaal muuvimentii itti dachaan.